شغالة فلبينية تقوم بوضع طفل رضيع داخل الغسالة بنية إنها تخلص منه في الكويت. هاي الجريمة طبعا هزت مش بس المجتمع الكويتي، أنا لما قرأت عنها مصدومة. يعني كيف شلون أقدمت خادمة فلبينية على وضع طفل رضيع داخل الغسالة شغلتها حتى أنهت حياة الطفل. عندما سمعوا أهله صراخ الرضيع راحوا وانصدموا من الإشي اللي شافوه، ولكن للأسف لما أخذوه على المستشفى تبين أنه تعرض لكسور مميتة وأدت لوفاة. لما سئلت قال هو أزعجني فحطيته بالغسالة. وفي مصادر ثانية تقول إن هي كانت بتحاول تنتقم من أمه لهذا الرضيع. يجب أن تحاكم وتعاقب بنفس الطريقة. حسبي الله ونعم الوكيل. adda baafanneetoo hin beeknu jechuun ni danda'ama isiniin jechuun jaaladha. Maaliif kaddaaman takka amma mana namaa tokko galtee mana sana hojjettutti mirgi kaddaaman tun qabdu maalidha? Dirqamni ishee maalidha? Mirgaa fi dirqama keenya adda baafannee beekuun barbaachisaadha nuti warreen mana namaa hojjennu isiniin jechuun jaaladha. Maaliif bakka tiktokii ta'ee maal ta'e miidiyaa arabootaa akka malee sochoosaa kan jiru xiqqaa guddaan waliin darbatanii akka malee lolaas kan jirani akkuma tiktokii irratti argitan jedhee abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Maaliif sarraatanyaan Filiippiinii madaamidhaan wal loltee daa'ima ishee fuutee maashinii keessa galchitee start irratti goote maashinii kafana miiccamu keessa galchitee jechuudha. Laawundarii keessa galchitee daa'ima eenyu keessa goote boocha isaa dhagaanii baasanii garuu mooyyuu namseessa hin tarrafne namseen daa'imitti darbee jira jedhaniitu lolaa dubbachaa jiru waan ta'eef isin jechuun jaaladha. Maaliif namni hin argin hin jiru akka malee isaanii gochaa jiru waan ta'eef gabaabumatti maal jechuun barbaada nuti amma mana namaa keessa jirrutti maaliif maadamoo sanuun dhawwatiin maanyaata nuun dhawwatiin wanna barbaadan maaliif isaan wanna barbaadan odoon dhawwatanii daandii sirrii isa kamtu sirriidha isa kamtu sirrii miti isa kamtu mirga kiyya isa kamtu dirqama kiyya jenne adda baafachuun dirqama mataa keenyatti isin jechuun jaaladha. Maaliif nama tokkoon gaafa wallollee madaamii tana wallollee ishiin ani hin beeku sammuun nama akkamittiin akka yaadu I don't know gisee tokko isin jechuun jaaladha. Maaliif ishiin madaamiidhaan walloltee difiraati akkamii akka ishiin qabduyyuu ani akkamittiin akka arabasma awwaaltu harkishiin harka maaltu fuudhe namni nama ta'ee namarraa dhalatee bifa namaa uffatee akka namaatti yaadu garuu daa'ima fuudhee maashinii keessa galchee amma barbaadan jarri kun odoo miidhaa amma barbaadanii namarratti ni jugaanii miidhaa amma barbaadanii odoo si miidhanii ani garuu gama kootirri micha akkanaatis nan fudhadha sin jedhu. Maaliif ishiin tun tokkoffaa siyaati sanitti haadha miidhuu haadha jalaa fudhatteetu daa'ima kana ajjeesuu ishee ilaalte malee borutti immoo wanta ishee eeggatu daandii isheetirra wanta isheen eenyu jettu qo'anii amma ishee yaadde natti hin fakkaatu isiniin jechuun jaaladha. Maaliif mana keessatti ciqiciqee wannuma jiru madaamiin gisee loluu wannuma jiru araboota immoo iyyuu hin beektu araboonni hundi isaaniitu iyyuu eenyu mataa isaanii kiriinii nyaatu sukkaara kan dhabeen jiru hundi isheetiyyuu maalidha bashitamtuudha. Sila kanaaf iyyuu isaan immoo siyaasii sukkaara irra ka'etti siyaasii bakka wanni ta'e gisee irra ol ba'ee dhibee isaanii achi caancaan godhee illolu anuma beektanii mana kam keessa iyyuu kuni kanuma jirudha. Maaliif sila kiniinii adda addaa nyaataniif gisee amma sammuu nama kanaa tikikkilii miti amma jetteetu yaaddutittu jira. Isaan immoo iyyuu akkas ta'anii hiyyanii akka keenyaa eenyuun qabatanii qeemiin qabatanii yaalolanii siyaatii kudhan akkas daqiiqaa 10 daqiiqaa 30 booda irraa galaa wannumtu hundumtiyyuu an akkasitti si lolanii maal isheen jedhan sunis taragaaggaanii deebi'anii immoo iyyuu nama ta'u. Maaliif namoota kanarra matfatee jirama amma jettu dirasii isaatitti isiniin jechuun jaaladha. Maaliif bakka isaan yaadolanii si birrii kee isa waggaa lama waggaa meeqa maaf sinnoowwanni wanna barbaadan akka barbaadanitti isaa miidhanii garuu ati immoo iyyuu isaan na miidhanii kana miidha jettee wanta akkanaa gochuun hin barbaachisu isiniin jechuun jaaladha. Maaliif akkuma walumaa galaatitti iyyuu bakka sarraatanyaan maaliif inni kun akka mujriimii daa'ima namaa ajjeesu jechuun hin barbaachisu. Nama biratti illee fudhataman qabu waaqa biratti illee fudhataman qabu. Maaliif
har'a eenyudha malee har'a ishiin tuni Filiippinii taateedhaaf irraa osoo hin taane abashoonni keenyas baay'eetu jiru maaliif ijoolleen an eenyu jedhanii andaamte gizee eenyu jette kan rukutanii kan itti iyyanii kan immoo eenyu jedhan maaliif warra gizee jimaata gaafa wal faana deemnu nuundi keenyayyuu wal beekna maaliif gindammoo inni kun immoo yaa baasee akkamittiin namni tokko kafana dadii namni tokko nama ta'e sammuun nama tikikkilii kan yaadu amma sammuu ishii biliyoonni mataa ishii baqqaashu assaabuu dhiiste maraatte namni kun fayyaa miti malee akkamittiin daa'ima namaa fuudhee gassaadha keessa godheetu daa'ima namaa miicaa Kiristoos abbaasee anna baasee kanarraa isiniin jechuun jaalladha maaliif irra jireenya garuu gizee kaanirra abashaan cakkaan jedhanii abashaa sodaatu arrammoo Filiippiniin gaafa isaan akkana godhan doonnoo hin beeku faayidaa isaa nama sodaachisa isiniin jechuun jaalladha innaa kunoo akkuma argaatu akkuma dhagaatu jirtanii akkuma isheen eenyu keessa gootee daa'ima sana ajjeestee namseen daa'ima sanaa irraa hafuu dideetu namseen daa'ima sanaa darbetti akkasumatti ishees fidaatu achi keessa godhaatu miicaa jedhanii tokko akkamittiin akka isaan labsii baasaa soo jiran tokkoffaa dhagaatu jirtu lammaffaa ammoo maaliif xannacha takkatu foona jechaa jira Oromoon hoggaamammaa koo sababa ishii tanaatiin miskiinni meeqa hojjadheen jijjiirama hojjadheen maatii koo jijjiira hojjadheen ofii kiyyaa jijjiirama ho'iniif immoo dhala qabaatanii argatanoo ta'e isaan kun guddaa warroota dhala qabu warroota dhalli isaanii sirriin deebi'ee heerumee eenyu ta'etu biyya kana keessa dhufa Indoneesiyaa jiraatu Filiippinii jiraate kisee argitanii warroota gurguddoodha waan ta'eef isin jechuun jaalladha maaliif daa'ima qabnan isin jedhan muraasa amma argitanitti yoo gaafattanii daa'ima bakka amma akka hootiitti kan isaan arganiitu asii hojjechaatu jiran isin jechuun jaalladha. Amma kinoo qoonqoo nama meeqaa cufte sababa ishii tanaatiin warri Filiippinii biyya keenya keessa nuuf dhaabaan jedhanii warri Kaataar eenyu baasanii jiru. Warri Kooyit eenyu baasanii jiru. Labsii baasanii jiru. Warri biyyaatis immoo akka biyya keenyattis akka hin seenne jiran. Ishiin tun takkittiidha kophaa isheetti aan akkana goote warri kun immoo sababa isheetiin meeqatu rakkachaa jira. Har'a meeqatu hojii kana hojjete maaliif nutis as teenyee hojjennee maal akka gochaa jirru tokkoon keenya hin beekne waan ta'eef iyyuu hojii mana madaala kana hojjennee meeqaa keenya obboleessa keenya barsiise meeqaa keenya obboleettii keenya barsiise eebbisiise meeqaa keenya immoo warroota mana hin qabneef mana ijaaree warroota immoo eenyu jedheef bakka maal sin jedheen sin ibsuu danda'a wanta hunda isaatiiyyuu meeqaa keenyatu as taa'eetu hojjeteetu bakka kaleessa hin jirreetirra har'a hin jirree sin jechuun jaalladha maaliif sababa nama tokkootiin akkuma foon takkittiin Annachi takkittiin foona jechiti jedhan akkasuma ishiin tunis amma sababa ishii kanaatiif nama meeqatu hojii isaanii irra anumaan beekne kanumaan taane amma hin beektummoo tokkicha isaanii eenyu dhagaan taanaan akkamiin namni tokkoyyuu mana obboleettii kan hojjetu wayinii fi mana haadhaa kan hojjetu tokko yoo gaarii ta'uu baatte bakka bifa akkasiitiin namoonni meeqatu akkasittiin nama daadasiniin jechuun jaalladha innaa ishii tanas immoo amma sababa ishii tanaatiif jecha ijoollee meeqatu wayinii fi maaltu beeka mana keessa bakka isaan jiranitti wanta isaan gochaatu jiran isaanis immoo yeroo miidiyaa irratti fudhataman garuu kan isaanii miti amma biyya mamduu keessa akkanatti miidiyaan socho'ee jedhanii tolaatu jiran kana meeqatu immoo mana keessatti miskiinna waan beekne kan waa'ee kana quban qabne kan hojii ishii siraatan hojjettu kan daa'ima siraatan qabdeetu daa'ima siraatan guddistu meeqatu amma miidhamaatu jira sababa ishii takkittii sanaatiif jechuudha sinin jechuun jaalladha maaliif bakka wanta tokko gaafa goonu wanta kamtu sirriidha seera biratti kamtu fudhatama qaba seera biratti immoo kamtu fudhatama hin qabne jennee adda baasnee hojjechuun barbaachisaadha sinin jechuun jaalladha maaliif bakka birrii kechanirreen sinaa dhowwatanii sinirree naa dabaddabanii sinirree naa rukutanii amma batalaa ijoollee keenya irra jireenya baqqaashu namicha nu daffaruudha eenyu jedhe mucaasaa nu daffaruudha eenyu jedhe hojii yoo sinii ta'e hojjadha yoo siniif hin taane immoo biirootti dawaladha warri biroo dhugaadha nama jalaan fuudhanii namaan loluu eenyu jedhu bakka amma sinii danda'ame tokkotti hojjadha ofii kechaniif midhamaa taatu isin maaliif bakka sarratanyaan akka mana namaa hojjanna waan ta'eef iyyuu tokkoffaa
kaayoo qabna hojjannee jijjiiramna waan barbaade haa ta'u ni dandeenya jennee erga biyya keenyarra hojjannee jijjiiramna wanta dhufu kamiyyuu cunqursaa dhufu kamiyyuu ni dandeenya bakka ni fudhanna jennee erga biyyaa baanetti wanta hunda isaatiiyyuu dandeenyu too dabarsuu qabna sinin jechuun jaaladha waaqayyo obsanuuf yaa kennu amma barbaadda yoo miidhamoo taatan isin miidhama gara seeratiin gara bakka seera qabeessa ta'e tokkoon akkasittiin itti deemaa sinin jechuun jaaladha maaliif wanta waaqayyoon jaalanne wanta namni hin jaalanne wanta seeraan hala ta'e higga waxxii tokko hin dalaginaan hojjetinaa sinin jechuun jaaladha yoo danda'amaa ta'e manni isaanii baqashuu maatii amaan hin jiru miti humnaa ol kan ta'e jechuudha yoo isinitti ta'e baa jijjiirradha yoo isaan immoo isinii ta'uu baate too'inyu ta'e bakka maaliif paaspoortii isin fudhatina maaliif fudhatina baa ala hojjedha yoo humna keechanii ol ta'e bakka birrii keechanis dhiisaa maalii keechanis dhiisa fayyaa keechan taatanii harka fayyaa ija fayyaa miila fayyaa yoo mana sanii baatanii warrumti biirootiyyuu gizee baay'ee isaan nama jalaan kaasan kan beektu waan ta'eef iyyuu gaafa dabaltan lolmaataa achira kan immoo ijoollee dabaddabuudha waan ta'eef iyyuu cinqatii biiroo sanis yoo laaltanii achisan deemnatan bakka alatti baha gooddanyoota keechaniin barbaadetu jaraan biisii taatoo birri keechanis na dhawwatan maal keechanis naaf dhawwatan maaliif jireenya ishii kaleecha dabarsine ishii tana amma dabarsine kana laaluu osoo hin taane kan isa dhufu akka fuuldura keechanii yeroo hunda eenyu tokko rimichaa tokko fudhachuudhaan duratti ishii kaleecha dabarsite yaaduu osoo hin taane fuuldura kee maaltu jira har'a yoo nama jabduu ta'e hojjedhe bakka maaliif boru nan jijjiirama bakka yaade nan gahaa jiraatu akkasitti sammuu keechan amansiisaa sinin jechuun jaaladha isaan siin lolanii birrii keechan sin dhawwatan maaliif isaan har'aan ji'a waggaa tokko sin dhawwatanii waaqayyo fayyaa isinii kenne mana sanii baatanii deemtanii hojjettanii bakka kaleecha yaaddanii karoora teechan duubatti sin jala deebiteessan bakka karoora keechanii san gahuu dandeechu waan ta'eef iyyuu hojii akkanaa hin raawwatinaa dammoo isaan daa'ima isaanii ajjiisuu dhiisate unkaan gasaara keessa gashuu dhiisati ijaamaadhaan gidee isaan laalte akkam akka isaan iyyuu hin beektu warreen daa'ima guddistan nu beennaa sinin jechuun jaaladha maaliif daa'ima guddisaa jira waan ta'eef iyyuu anas nan beeka unkaan sagalee guddaa tokko ijumaan nyaarumaan siireesii taate gaafa laalte akkam akka isaanii nu jedhanii maaliif dhala isaanii irratti immoo ana kana sirrii gootiin jiru rimichaan irratti fudhatama jedhanii ani nama ta'ee namarratti faraduu hin danda'u namsee nama kana daa'ima kana kan uume waaqayyoodha waaqayyo achi firdii isaa kennuuf hin jedha gama kiyyaanii bakka amma danda'amaa ta'etti ani kanan jechuu danda'u yoo humna keechanii ol ta'ee warri biiroo siniif jijjiiruu baate ba'aa jijjiirradha birrii keessanis gataa miidhamaas ta'a amma dandeechinitti immoo iyyuu oofsaatu cakkanaatu wanna hundayyuu bakka maaliif suphee irratti gizee bishaan eenyu godhan maal godhan gadi dhugaa malee waliin ta'u miti akkasitti ofitti gadi dhugaa jechoota isaanii lolmoota isaanii gochoota isaanii bakka maaliif kan yaaduu qabda yeroo hunda isaatiiyyuu karoora ishii biyyaa baateef san yaayyanii dhugaadha nama aarsuu nama tanaaddaduu siyaati sanitti bakka simmaraachuudhaaf ka'u simmeetaawii nama godhu sila kanaafuu simmeetii keechan immoo keecha keechanitti wixxi godhadhaatu keessa keechanitti gadi qabadhaatu dabarsaa siniin jechuun jaaladha amma danda'ametti warra biirootiin nuuf eenyu jiraale rakkoo mana keessa jiru isaan akkasini furan taasisan yoo isaan immoo sinii ta'uu baate humna keechanii ol ta'e ba'aa badaayii siniin jechuun jaaladha maaliif bakka daa'ima namaati irratti namsee nama tokko baase waaqayyo biraa firdii gaafa inni achi firdiin irratti kenne asii firdii jireenya lafa kanaati irratti firdii fudhadhee samaa irraas firdii argachuurra qabeenyaa koo dafqa koo isan xaarisan dhiisee dubbittii jiru achumatti dhiisee ofii kiyya qaama fayyaa kiyyaa natsaa kiyya ta'e keechaa bahuun filadha sinin jechuu jaaladha wanta akkanaatirraa waaqayyo nu eegu rabbiin nu eegu sillaaseen nu eegu sinin jechuun jaaladha hadaraa ijoolleen keenya warreen ijoollee farkaa qabdanii maxxana akka qaadaan eeggadhaa siraatanii silkii ilaalinaatu ijoollee keessanitti tukuratii keechan godhadhaa sinin jechuun jaaladha warreen immoo iyyuu madaamota caqamtuu qabdanis waaqayyo gooftaan sanirraa qabbaneessu amma danda'amaa ta'etti immoo iyyuu nama obsa qabu taatu obsa keechaniin jiraadhaa sinin jechuun jaaladha egaa viidiyoon har'aa kaanuma fakkaataa baay'ee isaa nama ajaa'ibsiisa sinin jechuun jaaladha viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaatti naaf turaayii laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa wanna akkanaa immoo iyyuu waaqayyo gooftaan nurraa baraaru sinin jechuun jaaladha baay'ee